السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في دعوتوتا جديد في أكسوما أبليين كي قالي ورنا دممتني إلى أمانتنا ركوتي يتنا أكركو خيسني فلتني هل كني في بيا دواينا قراجرتن إيجا نجيان رفني جرة مقالة داما جرة الحمد لله قالت ربي أسجيني جرة ها بابا Alhamdulillah geenye jirra gakkana dhukkoonus akka feene taanus kun olal qaamni keenya hundi dhukkeera. Viidiyoo kana waliinis maaliif akkanatti ijoollees akkanatti osoo akkana jiranuu maa waraabdaa warri naan jettanillee yaadannoodhaaf waraabaa jira viidiyoo kana yaadannoo gaan isiniin jiru. Guyyaan kun guyyaa taarikaati. Sa'a takkaa oliin sujuudee jechuudha. Bahararraa hoggii as baanus ni sujuudee. Kumaan isin jetti ilma dhiiraa tana rakkoo dila tana keessa wanni ba'uuf waanuma jabaateetiitu ilmaan ofiiti wajjin nama rakkisa. Alhamdulillah garuu rakkoon nama jabeessiti malee nama laafessu daranuu kan jabaadhu nagooti. Alhamdulillah rabbil alamin ijoollee tiyyaa wajjin ibidda jannata hunda wajjin seena malee abadan irraa nafu. Kanaaf ijoollee tiyyaa jecha jireenya kiyya guututti dhabee ijoolleen tiyya jiraatuuf jecha ifkannuun qabaachuu barbaadeeti. Akkasii mee gaafii takka takka Amiirii fi Noobelis gaggaafannaa. Akkaan godhee ijoollee tana ijoolleen tun taariba dhufnettiif hin beektu. Amiir hottime osoo uffata kana jijjiirannee jira. Adaamaan hawwiti uffanni kun uffata qabbanaati. Kanaafin itti kaa'ee uffata irra gurguddaa itti kaa'ee dhufeeni kun mataan isaatis akkuma argitan kaaddimatal Ameerikaa fakkaataa fakkaata. Amma mataa kanaas waa hunda si tolcheetiin si bareechee haaji haaretti viidiyoo anilleen dhiqadhee tolfadhee akkasitti jadiid fakkaate amma namni maan jadiid moo nama biraati jechuutti isin jirtanii. Shan mataa qabaan inni fakkaatu wayyaa gaaraatti qe'aasa. Gizee isaa dooniin akkanatti dhaashettee bishaan dhoytullee wajji hoflaa taphachiisaa akkasitti dhufne. Ma taarif arabii. تعرف عربي الله حل أكسي خبجمتو تعرف داوتو تخيا جولين تونغا كجرتو سيفين بيتو مقالة داما جراتشو خانتا كراكو بانقبدو أما تنونين كاقاتي خرا داما رفي فيسكا مالك ورخي سنبرن دكين جتشوني سافان كابو ورخي نبرا نندكا أكاتي راكو جرا as dhufeetiin asirraa dhaqa karaannu karaan gizee dhufaniin affaariin dhufne as turra dhiyoodha. Akka duraa sanitti jalaan odoo seenne jabuutiin osoo seenne dawwalleedhaan diradhaa ni dhiyaata. Adaaman nu buusanii tanaafiin asitti goree jechuudha barbaadeeti warra keenyaas inshaallah inni garsiisa. Ummaan ka ajaa'ibaa ijoolleeti jafeeti bira isiniifiin geessaa ni laaltanii amma duraas dol dubbisanii jiranii maa ta'an agar. Ayyuddoo isaanii biraas ni geessa. Akkoote isaanii maal jedhanii afaan Oromootti gaa. Ayyuddoo naannoo biyya keenyatti achiis ni geessa. Garuu viidiyoo kana akkana wanni waraabeef seenaadhaaf malee viidiyoo kana gallaksuu barbaadee osoo hin taane seenaadhaaf haa gabbu'eetuma yuutuub irraa naa taa'u jeeti. Guyyaan kun guyyaa seenaati. Sa'a takkaa waliin sujuudee baharraa gizee buunuus ni sujuudee. Itoophiyaa gizee seenuun sujuudee Adaamaa gizee seenus dhibbarraa dhibba galuu kiyya gizee ni farke alhamdulillah shukriin ka galata rabbiiti gallee jirra akkas nagannaaf jiraadha viidiyoo bareedaa irraa waraabeeti walitti deebina dhiqadhee tolfadhee walitti deebina nagannaa jiraadha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في دعوتوتا جديد في أكسوما أبليين كي قالي ورنا دممتني إلى أمانتنا ركوتي يتنا أكركو غيسني فلتني هل كني في بيا دواينا قراجرتن دوان تيسن كيبلمتي أبليس خيسن جيران فيان خك إنسي ديرتي تكران جبين جورا للناوا
nagaa fayyaadhaan biyya kiyyatti galeetiin jira. Egaa akkasuma hiriyoonni kiyyaas warroottan na simatan hedduutu jira. Hedduu galatoomaa naa jaa hedduu galatoomaa naa jaani anillee hedduu galatoomaa isin jeetiin jira. Akkuma argitan gaa manni keessa jirru kunis mana ilmi namaa gaa namaan nama ta'a jechuun san dhugaadha. Namni obboleessa gaarii saahiba gaarii namni qabu saahibni bakka lamatti adda qoodama. Tokko saahiba keeti. Tokko immoo obboleessa keeti. Namuma tokkootiitu bakka sadii bakka afur sii bu'a jechuudha. Obboleessaas sii tahee saahibaas sii tahee bakka rakkoo ta'eeti si wajjin kan qooddatu jechuudha. Bilbilumaan akkuma tasaa mana naa qabii jeenii obboleessa kiyya Muktaar itti himnaan akkana rakkooti hedduullee itti himne mana naa qabii dirqama jennaan manaas manni kun gaa akkuma beektan viidiyoollee waraabamee ture amma dura kifaan fi maatiin gini dhufan jee mana kana kireessee ture. Subhaanallah rabbiin oofeetu manuma san keessatti na deebise garuu gaa waan rabbiin katabe kophaa keessa jiraattaa jeetti rabbiin katabee jira durmaanuu. Wiri dib asuma jennee ammas manuma san keessa jirra. Manni kun gaa viidiyoon gaafsan isinii waraabame garuu isinii gadi lakkifne waan kutee sun viidiyoon kalaas ekspaardii ta'ee jira waan ta'eef akkasii gaa. Ijoolleenis nagee qabdii anis nageen qabaa. Akkuma waada isin sanitti ijoolleen viidiyoo irratti hin seentu waan ta'eef garuu ijoolleen ajaa'iba ta'eefii jira qilleensi. Haluma dhufnee gaa kunoo akkuma argitan kaleedhaa Adaamaa geenye edanumatti xiqqishoo kun hojii jiramne anummaan uume akka kadheen gadda harkata sanni jira akkas hin jiru jechuudha. Biyyatti teenya biyya munaaleezaadha. Biyya qilleensis ka'isi jibbeellee numa taatiif ka'isi jaalatuufis numa taati. Hundaafuu numa taate jechuudha. Mujrimaa fi miskiinaa fi tujjaaraafis walumaa qixxa taatiif akkas biyya keenya qilleensa bareedaadha. Biyyoonni biroo gaa akkuma beektan warri seenaa biyya biraa beektan biyya teenya tanarra keessaa nu fuudhaniitti baqattoota nu godhanii fi asitti baqataa ta'anii jiraachuu barbaadan. Innaa'oo qilleensa biyya teenya hawwuu keessa. Garuu nuti itti wallaalleetti biyya namaa hundarraa yaana akkasii hundaafuu gaamma gammachuu waa hundu naasisu jira. Ani obboleessa keessan jiraan Jadiid binu Abdallah binu Ahmad nagaan biyya isaatti galee jira. Hedduu takkanaa galatooma wallaahi alcaziim. Ha'idaa ilmi namaa kun wallaahi namni rakkoo waliif yoonii fi nama sammuun isaa yoo rakkoo qabaate malee namni rakkoo namaan fadhu abaddan dachitan irra hin jiru. Numaa hin jiru namni rakkoo namaan fadhu. Kanaan hubadde jechuudha amma jireenya kiyya keessatti namni rakkoo namaan fadhu hin jiru. Yoo maal ta'e qofa yoo namni rakkoo teessiin fadhu sun fayyaan qabu namni rakkoo namaa fadhu. Wallaahi rakkoo mataa isaatu rakkoo qaba. Ni dhukkubsataa jechuudha namni rakkoo namaa fadhu waan ta'eef kanaafuu dhukkubsatoonni gaazilaa hospitaala dhaquu qabanii nuti irraan kaayyee maaltu nu naqe. Akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyyaa simannaa addaa tanaa godhamtees isiniif hin galakkisa viidiyoo irratti garuu simannaa san dura maaliifinan afaan kiyyaan warroottan akkaan na jaalatan kan warroottan dhibee tiyyatan rakkoon hojjetu tan akka rakkoo isaanii fudhatanii halkanii guyyaa hiraaraa jiran waatsaappii banee gizee ilaalu miseejiin takka takkattiin isin deebisa warra na dubbistanii inshaallah waatsaappii warra na dubbistan guutuun keessan sagaleen takka takkatti nagaan galee kiyya isinii kaan eeggadha. Maaliif silkii xiqqoo takkaan asitti dhiisee kute saamsangii noottenni takka waatsaappii ichirra jira intarneetni gaa biyya tanatti firiidem waan ta'eef jecha itti jira miseejiin isa seenti garuu anaa miti jechuudha. Waatsaappii sana harkaa qabu. Ankayyaman tokkoon harkaa qaba ture. Garuu alhamdulillahi nagaan biyya teenya Oromiyaa qulqulluutti galeetiin jira hedduu takkanaa galatoma amma achitti gadda tokkoon harkitan gammachuu malee. Dirqama kanaa ugaa du'aama kanaa gootanii viidiyoo kana waraabe malee duraan sapiraayisii asuma dhufeetu maan isinii godhu kee akkasii galatoomaa hedduu takka hedduu wallaahi hedduu takkaan isin jaaladha waqasaman billaa rabbii guddaan isin kakadhe warra yaa akhi ilmi namaa kana wal jaalata addunyaan tun nagee qabdi khalaas addunyummaan tun nagee qabdi maaliif namni yoo kana wal jaalate tanaafuu nagee malee sila qaata qiyaamaan taate sila lannu hundi kuma jennu sanitti ka wal jibbu taate rakkoo waliin ka jaalatu yoo taate qiyaamaan taate jirti garuu namni si jaalatu hedduudha ka wal jaalatu turre hedduudha ka wal kabaju turre hedduudha ka wal jibbu daran kanaafuu hedduu takkanaa galatoomaa Oromoo hundi keessanuu naaf galatooma warri biyya Arabaa jirtan warri naannoo ardii Antarktikaa fi Kazaakistaanii fi Uzbekistaanii fi
addunyaa tana irra gaa ardiin tun meeqa isaa ardiin tun torba jaanii takka ta'ee dhiyoo tana harkan takka illee ni jirti akkuma kiyyee baddee dhiyoo tana irratti takka toonii qorte tajaa takka qaarraa ardii Austraaliyaa cinatti akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya warri ardii torban irra jirtan hundinuu warri bahara irra jirtanis bahara irra jirtanis hundi keessanuu hedduu takkaan isin jaaladha. Gammachuu kaawaa hunda keessan naqaa jiran irra laalinaa isin jaa. Nageetti inshaallah bashannana ijoollee iddoo bashannanaatiif kana kanaas taniin geessu jira. Taniin duraanis akkaan geessuuf waadaa fi galee saniin geessaa akkasii kabajamtootaa fi daawwattoota kiyya. Gammachuu keessa waa hin haasa'u hin qabu ammaan tana. Nageen naa jiraadhaa hedduu takkaan isin jaaladha. Nagaan gallee jirra. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.